gurmeessaadha. Sagantaa keenya har'aatiin kompiitara keenya irratti haala kamiin fooldara uumuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Nu hordofaa isiniin jenna. Toora YouTube keenya Gurmee ICT Tube kan jedhu like, subscribe, share gochuudhaan waa'ee teknoolojii akkasumas itti fayyadama kompiitaraadha afaan Oromootiin hordofaa isiniin jenna. Amma gara sagantaa keenyaatti isin dabarsina. Nu hordofaa isiniin jenna. Fooldara jechuun dursa fooldarri faayidaan isaadha. Faayilota garaagaraa baachuudhaaf kan akka viidiyoo, sagalee, barreeffama, suuraawwan adda addaa qixeessee tartiiba yookiin immoo gosa isaatiin baachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Akka magaazinaatti yookiin immoo akka shaanxaatti kan nu gargaarudha jechuudha. Kanaafuu fooldara fuula yookiin immoo deesktooppii kompiitara irratti hojjechuudhaaf dursa xiyya isaa bakka duwwaa kanarratti raayit kilik jenna. Erga raayit kilik jennee booddee niiw kan jedhu ni jira. Niiw isa jedhu kanarratti yeroo tokko cuqaasna. Yeroo kana fooldar kan jedhu ni jira. Fooldar isa jedhu kanarratti cuqaasna. Yeroo cuqaasnu fooldarri fuula iskiriinii kompiitara keenya irratti niiw fooldar jedhee haala kanaan kireettaa yookiin immoo uumamaa jechuudha. Niiw fooldar kan jedhu sana balleessineetiyyuu fakkeenyaaf fooldara salphaatti maqaa biyya keenyaatiin hojjennee ilaalla. Itoophiyaa. Kun fooldara jedhama. Fakkeenyaaf fooldara keessatti illee hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Jalqaba fooldara tokko yeroo hojjennu fakkeenyaaf viidiyoo yoo ta'e viidiyoo jennee erga keenya booddee viidiyoo sana keessa immoo maqaaleewwan muuziqaawwan yookiin immoo sirbaawwan jiranii achi keessatti maqaa jiraatiin kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Akkasuma Itoophiyaa kan jiru kan biyyaa kan fudhadheef salphaatti akka dafnee hojjennuudhaaf jechuudha. Kanaafuu fooldara kana immoo akkasitti yeroo lama dabil kilik goone yookiin immoo raayit kilik open kan jedhu goone banuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf fooldarri kun duwwaadha. As keessatti naqachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee Itoophiyaa kan dubbatu daataan fakkeenyaaf fooldara viidiyoodhaan kaa'uu yoo barbaanne viidiyoo jennee kaa'anna. Sagaleedhaan yoo kaa'achuu barbaanne fakkeenyaaf audio. Itti aansuudhaan asirratti karaa salphaa ta'een hojjechuu ni dandeenya. Sila asirratti raayit kilik jennee kaane niiw jennee jechuudha. Ammas karaa kanaanis banuu ni dandeenya. Inni kan biraa karaa lammaffaa tooftaa lammaffaa jira. Fooldara yeroo hojjennu erga fooldara isa jalqabaa bannee kaane niiw fooldar kan jedhu ni jira jechuudha bakka kana. Yookiin immoo inni sadaffaan immoo koontirool shiift pilaas n yoo wal duukaa tuqne kireet gochuu ni danda'a jechuudha. Bakka kanarratti argaa jirtu asirratti niiw fooldar jennee yoo tuqne amma asirraa niiw fooldar jedheera. Asirraa suuraa jennee keenya inni itti aanu immoo mee karaa jalqabaatiin immoo jennee ilaalla. Asirratti bakka duwwaa irratti raayit kilik jenneetiyyuu deebi niiw fooldar niiw kan jedhu ni jira. Isarratti erga tuqne sararuma sanatuun gadhiisiin gama mirgaatti dabarfannaa jalqaba dhaqneetiyyuu fooldar kan jedhu irratti tuqnaa jechuudha. Fooldar irratti yeroo tuqnu haala kanaan niiw fooldar jedha. Isa irraa haqneetiyyuu amma barreeffama fakkeenyaaf PDF ta'uu danda'a. Akkasitti Itoophiyaa kan jedhu fooldara jalqabaa hojjennee jirra. Mee cufnee ni ilaalla. Asirraa Itoophiyaa kan jedhu ni jira. Kana yeroo bannu fooldarri waa'ee Itoophiyaa dubbatu viidiyoo, sagalee, viidiyoodhaan, suuraadhaan, barreeffamaan, sagaleedhaan akkasitti qoqqoodamee kaa'amuu ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu tooftaa kanaan kaa'uu ni danda'ama. Fakkeenyaaf as keessatti barreeffamaan salphaatti waa'ee Itoophiyaa kan dubbatu wayii dookumentii barreessinee keessatti seef gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf mee salphaatti siin agarsiisa. Asirratti barreeffama gabaabaa ta'e koodii wayii galcheen isinitti agarsiisa. Asirraa enter jedha. Fakkeenyaaf kana seef godhee kaa'uu nan danda'a jechuudha. Bakka barreeffama isa jedhu san keessatti jechuudha. Achi keessa deesktooppii filannaa. Deesktooppii erga filannee booddee Itoophiyaa kan jedhu ni jira. Itoophiyaa kan jedhu keessa barreeffamaan kan jedhu jira waan ta'eef as keessatti fakkeenya waan ta'eef kan akka isinii galuuf seenaa
Itoophiyaa akkasitti barreeffamaan danda'a jechuudha. Kanaaf barreeffama keessa yeroo dhannee ilaallu wanti kun jiraachuu qaba barreeffamna ammaa jechuudha. Amma jalqaba irratti Itoophiyaa ni bannaa. Itoophiyaa erga bannee booddee immoo barreeffama kan jedhu bannee ilaalla. Haala kanaan faayilota hojjenne garee gareedhaan kan sagalee keessa fooldara, kan viidiyoo viidiyoo keessa fooldara, dookumentii keenya yookiin immoo faayilota keenya waliin laaquu dhiisne haala kanaan tartiibaan kaa'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Akka fooldarri kaayyoon isaanii guddaan akka magaazinaatti kan nu gargaarudha jechuudha. Faayilota kan keenya garaagaraa achirratti baatee nu agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu fooldara haala kanaan karaa salphaa ta'een hojjechuu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan bakka kanarratti qofaa miti koompiyuutara irratti yookiin immoo haardiiskii isaa irratti illee kireet gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf lammaffaa irratti isiniin agarsiisa. Akkasumas maay dookumentii irratti illee kireet gochuu ni dandeenya jechuudha. Mee maay dookumentii irratti haala kamiin hojjetama seeru bakka kana dhuftanii fooldarsa jedhu kana erga tuqxanii booddee as dhuftaniitiyyuu dookumentii kan jedhu ni jira. Asirratti akkasitti tuqxu erga as tuqxanii booddee asirratti bakka duwwaa kanarratti raayit kilik gootanii niw foolder kan jedhu ni jira jechuudha. Foolder as keessatti Oromiyaa haala kanaan fooldara hojjechuu dandeessu jechuudha. Maay dookumentii keessatti illee lookaal diisk keessatti illee keessatti illee siin yeroo baay'ee siistama koompiyutarichaati waan ta'eef as keessatti daataa kaa'uun hin eeyyamamu. Dhaa fi diif akkasumas f irratti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Filatamaadha. Innis sababiin isaas daataan keenya akka tasaa koompiyutara keenya feel yoo ta'e yookiin immoo operating systemii isaa feel yoo ta'e carraan daataa keenya dhabuu baay'ee bal'aadha yoo lookaal diisk irra ta'e jechuudha. Warra kaan irra yoo ta'e garuu daataa keenya hambifachuu ni dandeenya jechuudha. Amma Oromiyaa foolder kan jedhu kun banneerra duwwaadha jechuudha. Haala kanaan as keessatti Finfinnee fooldara keessatti akkaataa kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'een bifa kanaan hojjechuun ni danda'ama. Akkasitti faayila bifa salphaa ta'een fooldara uumuu ni dandeenya jechuudha. Kun tooftaa itti fooldara uumuu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya har'a sagantaan nuti ilaallee kana fakkaata. Kanaafuu sagantaa isa itti aanu haga walitti dhufnutti nagaan turaa isiniin jenna. Kanaaf gurmee ICT Tube like, subscribe, share gochuun teeknooloojii afaan Oromootiin baradhaa isiniin jenna. Galatooma.